السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبرتن هردفتوتا أوتوبرس نموني يوتيوبي كيجا حمدورا سبسكرايب نقولين سبسكرايب قولا ورون نمو سبسكرايب قوتن شير لايك كومنت قوتن نرام فاتنا يرو دبركي ستي كبكتر رتي أكمت فيديو إيديت قونا خجن ولين إلالة تره كبتيلة سدين تكاچرت كاسني تره كبكتر رتي أكمت كتي في ترمي قونا akkasummoo stiikerii akkamitti galchinaa fi akkasuma viidiyoo zoom in fi zoom out translationii fi background akkamitti jijjiirra kan jennu waliin ilaalee turre. Warroonni viidiyoos ilaaleen dhaqaatii daawwadhaa irraa baradhaa jira. Mee har'ammoo yuutuubiin seerota hedduu kaa'ee jira. Waa'ee yuutuubii irratti mee viidiyoo tokko waliin haasofna gaafilee xiqqoo. Maaliif bara 2026 seerotni lafa kaa'e keessaa tokko viidiyoon keessan professional ta'uu qaba. Namoonni viidiyoo amma barachuu yaada qabdan keessattuu viidiyoon kun isin fayyada jedhee yaada qaba. Kanaaf mee seerota isaa tokko waliif himna. Namoonni amma dura viidiyoo waraabdan YouTube irrattis haa ta'u TikTok irratti wantoonni nuti hin beeknu suni maali? Qabxii sadii jechuudha. Tokkoffaa namoonni akkanatti tokko faratti namoonni akka kiyyaa kanarratti teettanii viidiyoo waraabdan mee viidiyoo akkamii akka waraabdanuu fi akkamitti immoo akka viidiyoo keessan fi maal irratti barnoota akkamii akka dabarsan murteessaa ta'uu qaba. Warroonni immoo viidiyoo keessanii warroonni akkanatti waraabdanii fi warroonni akkanatti waraabdan garaagarummaa qaba. Seerota yuutuubii keessaa inni tokko kana fakkeenyaaf warroonni yuutuubii irratti viidiyoo gadhiisan maaliif akkatti gadhiisuun YouTube irratti akkana waraabdee gadhiisuun siifillee mijatu gaariillee miti. Viidiyoo keetii irratti qulqullina hin qabu jechuudha. Qulqullina gaariis hin qabu. Innis illee shortii fakkaataa yeroo hedduu. Kanaaf namoonni YouTube irratti viidiyoo yeroo waraabdan YouTube irratti yeroo viidiyoo waraabdan takka yeroo gadhiistan viidiyoo keessan osoo editiin godhin akkuma jirutti irratti feetan guddina YouTube keessaniiti ni danqaa jechuudha. Wanni har'a waliin ilaallu YouTube keenya akkamitti guddifna kan jirudha. YouTubein keenya karaalee ittiin guddifnu karaalee sasalphaa sadii. Maaliif inni tokkoffaan YouTube keenya yeroo viidiyoo waraabnu akkaataa itti waraabnu beekuudha. Erga immoo YouTube waraabne akkamitti editii akka goonu beekuudha. Inni sadaffaan immoo YouTube keessatti yeroo viidiyoo waraabnu laayitii akkamii akka fayyadamnu beekuun dirqama jechuudha. Kanaaf mee YouTube keenya akkamitti guddifanna? Kun isinis gaafii sammuu keessa galchaate YouTube keenya akkaataan itti guddachuu danda'u seerota muraasa isinii mul'isa. YouTube keenya irratti akkuma argattan kana seeronni isaanii tokkoffaa YouTube irratti YouTube akkaataan itti guddachuu dandeenyu algooriizimiidha. Algooriizimii jechuun yaada mataa keenyaa qabaachuudha. Yaada tokko uumuudha. Yaada uumne sana ammoo irratti hojjechuudha. Copy paste osoo hin taane yeroo viidiyoo hojjennu viidiyoo keenya san yoo diraamni hawwatu kan amma namni silaalu ta'uu qaba. Fakkeenyaaf diraamaa takka taataa'ee akka afaan Amaaraan jira san diraamaa yeroo hedduu kan itti fufu jechuudha. Akkasiisan yoo qopheeffatte YouTubein kee salphatti si facaasuu danda'a jechuudha. Salphatti si guddisuu danda'a. Guddachuu barbaade taanaan akkasitti dalaguun dirqama sirraa qabaatu qaba. Kanaaf ammoo maal gochuu qabna? Yeroo viidiyoo waraabnu maal gochuu qabna? Yeroo viidiyoo waraabnu laayitiin dhabamuu hin qabu jechuudha. Kuni dirqama. YouTube guddachuudhaaf laayitiin kennas dirqama. Akkuma kaameraan nurra dirqama ta'e laayitiin kennallee dirqama jechuudha. Laayitiin maali? Viidiyoo yeroo waraabdu fuula kee takkaahu wantoota kee diqqoo miidhagina dabaluuf si gargaara jechuudha. Kanaaf mee laayitii akkamii nu barbaachisa? Viidiyoo YouTube dalaguuf laayitii akkamii nu barbaachisa? Guddachuuf immoo laayitii akkamii nu barbaachisa? Tokkoffaa fiil laayitiidha. Fiil laayitii jechuun yookaan fiichar laayitii jechuun laayitii fuula keenya dura jechuudha. Laayitii keenya fakkeenyaaf dura kaa'adhee inni biraa ammoo inni lammaffaan kii laayitiidha. Kii laayitii jechuun amma fakkeenyaaf akkanatti kaa'ee achi fakkeenya asirra irra ifu kii laayitiidha. Kun immoo viidiyoo baakgiraawundii fi akkasuma immoo cinaa kana jechuudha. Takkaa bulee takkaa hoo diimaa godheetiin akkasitti wannaa jedhe salphatti viidiyoon keenya sun warroonni akkanatti ta'anii ganiif istiidiyoo fakkaata waan ta'eef hedduu bareedaa. Warroonni yaada akkasii qabdan
yaadni kiyya kun warroon isin hin galin kiilaayitii jechuun fakkeenyaaf viidiyoo tokko yeroo akka ta'inne waraabnu kiilaayitiin suni ifaan asii ifi asin irratti nurra ife fakkaami ciyaa tokko nurra ifu tokko duuba kennan ifu viidiyoo keenya ni bareechisa jechuudha jechuu barbaadeeti. Inni biraa baaklaayitiidha. Baaklaayitii jechuun duuba keenya kanatti viidiyoon yeroo nuti waraabnu ifaan duubanaa yookaan ifu ta'e ifaan suni RGB ta'uu qaba. RGB sun immoo ni bareechisa jechuudha. Kanaaf viidiyoon keenya yeroo professionala ta'e YouTube ni fudhata. So algoritmii keenya wajjin yookiin yaada nu qabnu saniin wanti bareeda qabaannan salphatti guddannaa jechuudha. Kana seerota amma bayaa jiran tokko akka hubadhetti wantoota akkanaa kunniin bayaa jira. Kanaaf kiilaayitiin akkuma asirra ilaaltan kana jechuudha. Akkuma viidiyoo kanarra argatan akkasitti yeroo nuti viidiyoo waraabnuu fi yeroo nuti akkaataa nuti itti fayyadamnu asirraa akkuma argitan kana soo akkanatti waraabama akkanatti itti fayyadaman jechuudha. Kun immoo YouTube keenya qulqullina dabala. Akka YouTube keenya qulqullina dabalu ifaan ifatti akka argitan kana qulqullinni dabala. YouTube keenya immoo akkasuma immoo reakshinii keenya wajjin sirri deemaa jechuudha. Kanaaf YouTube irratti yeroo viidiyoo waraabnu akkanatti waraabuu qabna jechuudha. Viidiyoo illee waraaban akkana waraabuu qabna. Kanaaf yeroo waraabnu immoo inni bira bakkee kana irraa haxaa'uu qabna jechuudha. Irraa haxooyineetiin itti fayyadamuu qabna. Kanaaf editii murteessaadha jechuudha. Viidiyoo YouTube irra gadhiisuun editii murteessaadhaaf. Kanaaf viidiyoo osoo editiin godhin osoo istiikaroota garagaraa fi translationii fi animationii garagaraa osoo ittiin galchin hojjetan xiqqoo ni ulfaata. Kanaaf viidiyoon quality qabu yoo dalayde hojii gaarii dalaynaan salphatti guddate jechuudha. Kanaaf bifa kanaan warroonni immoo YouTube irratti akkatti fayyadamtan akkatti hin fayyadamina. Kun immoo guddina YouTube keessanii ni danqaa. Kanaaf osoo akkantti fayyadamtanii irra caalaa filatamaadhaallee inni illee akkanumatti fayyadamama jechuudha. Kanaaf waa'ee algoritmiiti. Algoritmiin maali? Namoonni hin beekne algoritmii jechuun yaada mataa keetii walumaa gala jechuudha. Yoo barnootaaf gara YouTube dhufte barnootaan YouTube keetirratti barsiisuudha. Barsiisaa yoo taate barsiista. Yoo ammoo koomediyaanii taate akka koomediitti ni hojjetta. Yoo ammoo ati koorsiidhaan garagaraa kan kennitu taate akka kiyyaa kanatti jetteetiin koorsii kennite. Koorsiin keessan immoo koorsii nama hawwatu kan uummanni irraa baratu ta'uu qaba. Yoo kan hin taane immoo viidiyoon kee yoo kan laaqamu ta'e bakka sanitti deebi'u YouTube'n kee immoo namni takka sirra tarraan takka ammoo YouTube'n kee algoritmiin kee hin fudhatu taanaan viidiyoon kee suni fi akkasuma guddachuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf dirqama guddachuudhaaf ati immoo wantoonni sadii sii kaase ifaa qabaachuu qabda. Ifaa gosa sadii baaklaayitii fi fiichar fi akkasuma kiilaayitii yoo qabaatte hedduu murteessaadha. Inni biraa immoo algoritmiin kee murteessaadha. Yaada gaarii qabaate taanaan akkasuma immoo guddachuudhaaf tokkoffaa beeksisa dalagi. Beeksisa nama garagaraa beeksisi. Yeroo viidiyoo kee keessa dalaydu nama tokko mallaqumaaf osoo hin taane beeksisa tokko fakkeenya yeroon yuutuubaroonni gurguddoon jechuudha. Beeksisa gidduudhaan galchaa beeksisa hedduu gaariidha. Namoonni beeksisa sana ilaalee asirratti beeksisi gaaf sin jedhe gaaf sana immoo ati guddachuu dandeetta. Karaa biraatiin kan YouTube irraa argattu qofa osoo hin taane kan dhuunfaadhaan akkasitti beeksisan irraa argattu waan guddaadha jechuu barbaadeeti. Kanaaf ammoo namoonni yeroo hedduu viidiyoo waraaban kan YouTube irraa argatan alatti kan ammoo YouTube namni viidiyoo namaa beeksisee irraa argatu hedduu jira jechuudha. Kanaaf akkasitti YouTuberoonni warroonni gurguddaan waan akkanaa kennan fayyadama. Fakkeenyaaf namoonni mana gurgurtaa YouTube irratti beeksisan jiru, kiraa beeksisan jiru. Akkatti manneen akkatti ni argatan jechuudha karaa kanaan biizinasii ta'uu danda'an. Kanaaf ammoo YouTube irratti wantoota hedduu dalaguu dandeenya guddachuudhaaf wantoota hedduu daangaan qabu jechuudha barumsi. Akkasuma ammoo itti fayyadamni YouTube kanarra fayyadamuudhaaf daangaan ala itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ammoo osoo beekumsa hedduu qabnu namoonni Facebook qofa irratti osoo hin taane mee gara YouTube kanaan illee koottaa. Hedduu waan gaariidha. Maaliif keessaa hafuu hin qabnu. So kanaaf namoonni waan akkasitti wantoonni kunniin guddina YouTube keessanii sirriitti dabala jechuu barbaadeeti. Mee har'aaf hagana isiniin jedha. Yeroo itti aanu seera kana
qabxiilee tokko tokko wantoonni hafan jiru bal'inaan isinii ibsaa. Kanaaf sa'aatiin qabu waan ta'eef sa'aatiin qabu xiqqoodha. Yeroo gaarii isiniin jedha.